Yoo haadha godhachuuf haadha iyyuu silaan qabu osoo naana qabaanne qoonqolsunuu nan qabu osoo naana qabaanne qoonqolsunuu nan qabu. Mirga jireenyaa dhabanii Oromoo ta'uu yakka ta'ee lubbuu isaanii dhabaa kan jiran kichuun kumaatamaan. Birrii fuudhi naan jedhan kophaatti na argatanii kana gubbaa masaara na dhaabe. Namni haadha keessaa ba'etti garaa jabaatee osoo ilmoo maqabuu ilmoo isaarratti garaa jabaatee bala billaadhaan irra dhaabbatee akka horiitti nama gorra'u keessa jirra. Gola hundaa mana hundaa nagaan dhabameera. Haati hiyyeessaa abbaan hiyyeessaa kichuun ola deemtu ijaan arguu kan hin malle gola nagaan sarbame keessa ta'ee jira Oromiyaan keenya. Haati keenya mallakkoo darbachaa abdii kutannaa fi utubannaa guddaa keessatti argamti. Hundumti keenya akka beeknu nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Nagaan biyya keenya irraa dhabamee gola maatii keenya keessaa dhabamee Rabbi hunda danda'u inni namaa olii inni waan hunda faraduu danda'u inni waan hunda deebisuu danda'u inni gumaa namaa baasu Rabbumti biyya keenyaaf dubbatee dhugaa uummata keenyaa dhabamee ganamaa fi galgala dhiigni isaa dhangala'aa waan horii irratti raawwatamne dhala namaa irratti raawwatamaa kan jiru kana Rabbumti furmaata nuuf haa fidu dhala namaatiif furmaanni nuuf fidu hin jiru. Uummata keenya salaalee uummata kutaa hundaa Oromoon boo'uu eega jammarte waggaadhaa waggaatti ji'aa ji'atti kutaalee Oromiyaa garaagaraati waggaa 5 guuttee jirti. Garuu kan uummata Shawaa humnaa olitti ta'ee obsitee dadhabdee ciniinnattee dhofkattee eenyu kootti ni madda jettee dubbachuudhaaf afaan daakuu isaan ta'ee hundumaa sukkuummachaa dirra isaanii dhofkatanii waggoota lakkoofsisan. Har'a dhofkachuun isaanii dhoksuun isaanii obsuun isaanii ilmoo isaanii akka dhabanii fi manni isaanii irratti gubatee qabeenyi isaanii akka ciincee ofii isaanii mana isaanii keessaa baqatanii caakkatti galan ta'ee jira. Kun hunduu dhoksuu fi obsuurraan kan dhufe. Har'aa kichuutu akka horiitti baarrakamee basmaam jedhamee bara irratti viidiyoo waraabaa lubbuu dabarsan keessa jira. Yaa uummata keenya yaa saba Itoophiyaa garaa jabummaan dhala namaa isa daangaa darbe ta'ee lubbuun dhala namaa kan horiitii gadi ta'ee gochaa suukanneessaa akkanaa ilmaan Oromoo irratti bara namni keenya bulchu bara Oromoon Oromoodhaan bulfamaa jirtu keessatti nagaa argattee tasgabbooftee jiraachuu bara qabdu keessatti bara kamiyyuu kan raawwatamee hin beekne godhamee kan hin beekne dhala namaa irratti kan raawwatamee hin beekne bara keenya nama keenya bara jennuun uummata Oromoo irratti raawwatama. Golli Oromoo nagaa dhabee haati keenya gadi baatee caakkaa keessatti imimmaan lolaasaa jirti. Bara kichuun abbaa ofirraa dhabaa haadha ofirraa dhabaa goodaatti ajjeefamtu keessa jirra. Oromoon keenya salaalee har'a ibiddaan marfamtee dhaloonni bittinee caakkaa keessatti faca'ee jira. Oromoon kutaan hunduu nagaa dhabee boqonnaa dhabee saba isaatii gadoodaati jira. Yaa Oromoo waan nuti hin taane maaltu jira? Kana ceen sirbe kana ceen geerrare hundisaa tokko tokkoon dhufee uummata keenya irratti haadha keenya irratti raawwatamee agarre. Waggaa takka keessatti mataa nama meeqaa agarre? Akka oolaatti qalamanii mataa nama meeqaa baatanii nutti agarsiisan gara jabummaa ilma namaa isa dhuma ta'e. Keenya garuu finxaaleeyyii jecha finxaaleeyyii jedhamuun bira darbama. Tarkaanfiin tokko odoon fudhatanii kan onneen keenya nu gubate obboleeyyan keenya lakkuutti dhabne Rabbi uummata salaaleetiif haa dubbatu. Afaan nu hidhanii dhugaa odoo dubbachuu dandeenyu dubbachuu dadhabne sabni keenya garatti dubbatu dhabe gara 2 ta'ee gara 3 ta'ee abbaa manaa 4 ta'an saba Oromootti abbaa manaa 4tu isaan bulcha.
karaa tokko abbaa humna qabeessa, karaa tokko isa biyya bulchu, karaa tokko immoo isa Oromoodhaaf falmu. Hunduu abbaadha, hunduu hin dhaana. Kan irraa deebisu hin qabu Oromoon. Obboleeyyan keenya lubbuu isaanii dhaban, abbootii keenyaaf obboleeyyan keenya xixiqqoo kichuu gana ula deemaa jirtuuf Rabbi dhugaa isaanii haa baasu. Miidiyaa kamirratti warroota sagalee ta'an, warroonni dhaggeeffatan laayik gochuudhaan, sagalee dhaggeeffachuudhaan viidiyoon bakka baay'ee akka ga'u miidiyaa kamirratti taasisa. Ummata Salaaleetiif ummata Oromoo himimmaan isaanii lakkuu darbachaa jiran tokkummaadhaan sagalee haa taanuu fi ani viidiyoo ijoollee biyya Arabaa gaddaa yeroo baay'ee waanan hojjedhuuf chaanaalli koo adabbii ji'a 6 olii na eegsise. Seeraan alan hojjedha. Hamma immoo yoon viidiyoo gallakkisu sodaa guddaa keessan jira obboleeyyan kiyya. Rakkoo ummata Oromoo miidiyaatti baafnee mul'isuudhaan madaa, himimmaan, boo'icha wanta akkana guutummaatti chaanaalli koo na dhoggee jira jechuudha. Kanaaf ji'a 9 adabbii natti kennee jira. Namni tokko yuutuubii kan hojjetu qarshii irraa argachuudhaaf ani immoo isa san ergan dhiisee ji'a 6 olidha. Garuu viidiyoo nan hojjedha. Jaalala hojjechuu waan qabuuf, mul'isuu waan barbaaduuf, keessattuu ijoollee biyya Arabaa rakkatan waan hojjechaa turee fi ani immoo waan sun mul'achuu akka qabuuf garuu har'a inni sun rakkoo guddaa chaanaala koo irratti narratti fidee waan jiruuf YouTube biraa banadhee jira. Linkii jalqaba isinii kaa'u, subscribe naa godha, achiin maamila naa ta'a, achiin viidiyoo hojjedha.